سلامته سيد أمو المنامات هودندا ولكنه غالبا الدمنان ilmu tokko badiinsi ilmuudha maatiin badiinsa akeeka gaarummaan ilmuudha maatiin suni gaariidha haadha abbaa isaatu gaariidha akaakayyuu isaa irraa namni naannoo isaa santu gaariidha jechuu akeeka kanaaf ijoollee barbaachisummaan ijoollee guddisuudha nabiin kennallee sallallahu alaihi wasallam hatta shari'ammaan islaamaa kun wanni guddaan isin dhufte tarbiyaadha guddisa kana keessa mujtama'ni hedduun jijjiirama amma aalama kana irratti duraan jedhan biyya Andalus kana warri biyya Faranjii kun ijoollee isaanii yeroo ijoolleen biyya Andalus gaanii beektan Spain waggaa 800 wal biyya Islaamaa dawlaa Islaamaa jala turte Awurooppaa dhaan meesheedi guyyaa sana jedhan ijoolleen akka amma Harvard Columbia University wani university gurguddaa addunyaa kanatti akka biyyoota Arabaa irraa amma fakkeenyaaf warri Saudi Arabia warri Dubai kunniin abbootiin qabeenyaa warroonni mootota kunniin ijoolleen isaanii biyya Arabaa san keessatti hin baratan akka waan haraama irratti ta'eeti eessa ergatarri biyya alaa ergatanii biyyoota adda addaa ergatanii bara biyya akka UK kanneen fa'aa ergatanii achitti saayikoolojii sammuu isaanii kana hunda siistama ofii keessa gadi galchanii gaafachi galte ijoolleen nu keessaa dhalatti malee nu himiti jechuudha duuba duraan yeroo Andalus biyya Islaamaa kana jala turte biyyoota aalamaa kana irraa ijoollee halqa ilmi akkaataa ahkaama shari'aa ilmi osoo hin taane ilmi barnootuma kanayyuu ijoollee gurguddaa achitti ergite Faranjiin ijoolleen tuni jedhan gaafa Andalus irraa gara Jarmanii as gargalte gara Faransaay gaafa as gargalte Spain irraa gaafa gara Ingiliiz achi deemte akka amma namni kenna yeroo fakkeenyaaf amma interview fa'aarratti gaarii gartanii yeroo interview godhu kama fu English yuun beeyne jechootuma haguma haffazisan keessa darbataa bar maashaallah namni akka jedhu hin jiraane maaliif wanni kun waan bareedaa wanni sun waan gaarii ta'u English dubbatuun akkasuma hawaasa saniin ala jechoota isa fakkaatu wayii dubbatuun waan bareeda ta'u dhibbara dhibbatti beeke akkasumallee ammoo afaan biyya biraa dubbatuun waan gaariidha garuu ittiin namarratti ammoo ka ittiin dandeettii hin qabne ittiin nama cinqu ammoo rakkisaadha gaafa itti tokko waan ta'e dhiifama gidduudhaani biyya Arabaa kanarraa bara dur osoo Faranjiin yuunivarsiitiin addunyaa kana keessa faca'in gaafa yuunivarsiitiin baay'inaan naannoo Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessa jiru qofa Arabaa kanarraa ijoollee wahii erganii ijoollee lamaa wahii yuunivarsiitii abarattu jedhanii carraan bahee erganii achi dhaqanii edda ijoollee waan tokko waraqaa adda addaa waan hin guutiin wahii qabanii baatii 3 turanii carraan harkaa hafee gara biyyaa deebi'an biyya Faranjii turanii Ingiliffaa gaafa galan amma namni nutti kolfa ijoolleen tun biyya Faranjii baatii 3 illee taatu teesse haganumallee taatu Ingiliffa naasoftu nuun jedhani ijoollee Arabaati beeke kanaafuu itti galle amma mala habaaf nu waliin jedhan wayita gallee namni nu dubbisee akkanumatti teenyee wayita gamana teenyee wajjin haasofnu ati afaanuma Ingiliffaa kana nimi ciirii fufurdisii gagabbisii afaanuma Arabii kana gara Ingiliffaa akka Ingiliffaa fakkaatu anillee deebi'oo isii deebi'e ummanni Ingiliffaa softe ijoolleen naa jiru achi afaan ta'an nu daqimuhu wa nu daqimuhu jedhee boodara dhufanii ta'anii namni dubbisee wayita namni xiqqoo qabbanaa hiikuun achi afaanuma Arabiitiin taasaa garuu afaan Ingiliffaa fakkeesseeti wayin qont jedheen jennaan kontraayim jedheen kunillee amma laa warri godha afaan Arabii afaan Ingiliffaa fakkeessee Allah ijoolleen baatii 3 kan Ingiliffaa isaan osoo turanii kana caala barataan jedhu ummanni guutuun afaan Ingiliffaa isaa jirtise bara xiqqeenya bara duraan islaamni sadarkaa guddaa ture bara islaamni kabajaa ol aanaa keessa turetti gaafa islaamni addunyaa kanarratti moo'ee addunyaa kana harkaa qabu turetti warri Ingiliffaa afaan Arabiitiin beekne wayita jaalallee isaatiin si jaalladha jedhuun muhibbuki jecha jedhu hafasa jedhan akka nuti har'a jecha I love you jecha jedhu hafasnu kana jechuudha
إرجاسي أدد القرآن لفكاه إيجالين رب لفنكاه صدركا كان جيني أساس نركا كنت تدبيع. بارك الله فيكم سنيف ما شاء الله يا دمكية كافتني نمتي وروني براتن وروني جامعة يونيفرسيتي إسبين كيسة دولة إسلام جلتي براتن يروسنجا دولة إسلام سني أوروبا كوني جدا بيا يرو إسان العصر الحجري جراني يرو قداد دكنا كيسة جران يرو سن قداد دكنا يرو كيسة جران إسان وري أندلسي إفا كاتا إجارة إسان تبيكران بشان مولا فجلا يرو أولاتي في أوروبا إسان نمني قلت إسان يدان شتو أرجي فتني ديمو يرو باريس إن كيس نمني قد يرو ديمو باريس مقالة قدت أما مدينة أنوار جرانين عطور قدان تشراقي فهم ومن يأتي حمام سينو وري تشرشي قدان وروني بس وروني كريستانا تشوغانتوني كريستانا حرام الرتب ودان لبسن حمام سينو ننتهو نمني المنامات رأي كسي واقع يولقو كبدني قداسن كيسا دولة إسلام سوان قدتي بيكون سوان جباتيف إجولين تموتوتا تأباك أبينيا تكتك يواسي بيس بينتنا دولة إسلام تنبير براتي قافة تيقل تجرن جتشوتا أكم منما أرادوا ما فاجرني يوكان مو نمتكو أبشال جتشودا جتشوتا إنجليش فا كيسا الدرباني كما هندن ديني كان إجولين تويلي كما أفان عربي كان هندن ديني قافة بيه وني تقلتي أمتا نانو اتقلتي سنين أفان عربا كان كيسا دربيتي دن سلمال ما شاء الله وان أجائبا دبتا جرتو جولين جراني مال جتشو بربادي يو نانو كيسا نتو قدين نانو كيتي حواس نانو كيتي عادان naannoo keetii yoo si bade ijoolleen teellee haaluma saniin baddisaniif barbaachisummaa ijoollee teenya guddifnee naamusa irratti diin irratti guddisuuni barbaachisummaa hedduu qaba silaa gaabbal'isnee irraa dubbanna qabxii itti aanutti dabarra yoo rabbi subhaanahu wa ta'ala jedhe sunillee gaamee sheekh ibsa maal jettan جزاكم الله قدس الماني يرو جدمو أفانيتي والله يو والله نعم هرقا isin hin heerumin inni hin fuudhin inni guyyaa tokko abbaa ta'uuf inni isin guyyaa tokko haadha ta'uuf teessu yoo har'a waan bor ilmaan ittiin guddiftuun qabaatiin akkuma reef jettan guddisni ilmaanii waa sadirra dhaabbata tarbiyaa ruuxiyya wa tarbiyaa jasadiyya wa tarbiyaa aqliyyaa jedhanii qoodan guddisa sammuu akka itti sammuu bilcheessan akka itti sammuu dagaagsan akka itti sammuu guddisan guddisni lammaffaan guddisa ruuxiyyaa jedhan ruuxiyyaa kana ruuxii waa wal qabatu sun immoo iimaanaan deengi'anii iimaanaan qallabanii iimaanaan dallabanii keessa kana akhlaaqaa fi amaloota adda addaatiin faayan kun guddisa ruuxii jedhama guddisni sadaffaan tarbiyaa jasadiyyaa guddisa qaamaa jedhama kuni maa fi farq bayna الطفل وبين البهائم mucaa keetii fi horii ala galuun garaagarummaan qabu kun guddisni sadaffaan kun sun guddisa qaamaa waan ta'eef nyaachisuu obaasuu maal dhugaa maal nyaataa kun amma akkuma horiillee laga bu'ee bishaan dhugu caffaa dhaqee marga dheedu hedduu namaa guddisuma kana guddisa sehee isa sadaffaa isa akiraa kana tokkoffaa godhatee isuma dur osoo heerumin osoo hin fuudhin durallee bakka wanni itti qophaa'u birri kuusee akkaawuntii walitti qabee isiileen haga dandeessu mallaqa biyyaa baatee fi biyyatti dalagattee walitti qabdee gaafa heerume yookiin gaafa fuudheef jedhanii qabxiin kun hedduun isaa marra dhaabbata guddisa jasadaa gabbisuu fi guddisa qaamaa kana nyaachisuu obaasuu karuma uffata irraa jijjiiruu dhiquu kanuma guddisa seete kana gochuuf dura wayita guddisa ilmaanii jennu nama garitti waan laaftu fakkaachuu mala garuu dogongorri ati yeroo tokko dogongortu guddisa ilmaanii keessatti gaafa garamaa ati dogongortu gatii seenaa keessatti umri sirraan baane sirraa kafaluuf ta'a dura dursoo guddisa ilmaaniitiif maaltu bu'uura kitaaba waa'ee guddisa ilmaanii irra barraan garii amma ta'e dubbise
Kitaaban hunda keessatti waan an argin ka ofii kiyyaatiin tallee arginu. Guddis ilmaanii bakkirraa eegalan haadhaaf abbatti tola oolurraa dhufa. Har'a haadhaaf abbaa kee osoo hin fuudhin yookiin osoo hin heerumin wanta haadhaaf abbaa keetii goote ijoolleen teessii taati. Wanta ati haadhaaf abbaa kee goote ijoolleen si gooti. برك لوالديك قصة أنت تكتبها وسيقرأ لك أطفالك. هذا فباك تدخل أولت في متى اتجلت سينا أتهر أبر الساجرتو قروا جاتك جلتو ساقلي الفودي سينا سيدي بسجدة سيدو بسجدة سيدي بسجدة وجيلان يا غسيس. نعم جزاكم الله. بارك الله فيك. قدسني الماني الرها دفب الرأي قال أنكبت اندرا نمني الرها دفب التجلتي هذا فب هذا بكنبي أججا في إرجع في إرجام إسانيتي بكنبي وياتك ربي الماني الراك فلو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما معصية لما قالتني إسيدة في دنيا قبت جرجرين مرتبة وسوك يكي عذاب اتن أنت مفتاء قيامت اللي ألقوف ميجر وجد الرسول صلى الله عليه وسلم. سنكيسا تكو العقوق هذا فبت جلته مرق إساني ميد ومرق إساني سربو أجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم. نما هبدو جرى كسينا وفي بيكو وانا هذا فبا قولي كإجولين إسهر كفتني أجل بيكو كهر أدقو قري إساني كانوا هذا فبا متى أكوسي هذا ربي المالين دي بسيف سينا قبابدو تكسيني أبا إرغني دلومي مجان بنتي إجارتي جروت الطلفة إلمان اللي هوري أبا إسا دلچك دلومي كان فودي من إسا قلچي أكا إساتي طولتي أولا جدي من إساتي قلچي أبان كا دلومي وفي جباتي ويتوانياتو نيقورا ثاني برچكو ويتألفودو harki isaa akkana hollatee lafaan dhahee cabsa akkana laaltee jaartiin ilmaa takka anatu mana kana gasiidhiisa takka abbaa kee mana kana baase jettee Allahu akbar. Jaartiin isaa qormaata dhufee midham qormaata kana moon kufe mucaan Allahu akbar. أتمباتو على توسي سباسة يديني طرف مقالة شافي من كريسي من أنا من دكنا من كبنايا فراشة كلاتو في صدر بيفي تربتي نياتا كسلك إيه على نياتا مو مجاتو لك إيه في ده مجانتي كان أبانا مجو رامي تنجرو دلومي نمني فراشة فتة سارة جيرو namni mana irraa haru mana irraa qulqulleessu hin jiru osuma akkas jiru sanuu barsaanii nyaata wayita waa erganiif isaanii burcuqqoon ergiruu lafaan dha'ee cabsadanii isaanii laastikii gabayaa keessaa bitanii isa godhaniif akira abbaan haga jiraatee duniyarraa deeme boodanni duniyarraa deeme meeshaa inni keessa ture eega awwaalanii deessan booda meeshaa inni keessa ture san fuuna jedhanii bakka mana kiraa ka qabaniif san achi dhaqan ijoollee fudhatee ilmi kun balbala bananii wayita jedhan namni tiisisa keessa ciisaa ka xuraahe ka ajaahe kana namni abbaan keessaa deeme ka meeshaa walitti qaban mucaan saanii abbaan akaakayyuun isaa itti nyaataa ture san ilmi ilmaa kun jechuu nyaata fidaa ture ثاني سنفرته. إيش كان ثاني شمال مال قلت جنان. ثاني أكاكيو إسا. إيه فرته بقى. إيش الدرب كان ثاني شمال مال تقول تبي. أكاسي متيجي أنا أبيتشو. قافة سنتدلهم ترى سنلي وان ثاني بريتشكو سنتني.
nyaachisuu ta'a jedhee. لا إله أي Saniif ol qaadadhee isaanii laastikii لا إله guyyaa tokkoonillee isinillee waan dulloomtaniif itti isin nyaachisanii. أي Asirraa maaltu sii gala? Guddisni ilmaanii haadhaaf abbaa keetitti tola oolurraa dhufa. مكس Uffisi isaan haadhaaf abbaa ijoollee teetu si uffisuu ta'a. مكس Hajjii fi umraa fi dida haga dandeesse. Guyyaa ati dadhabdee harki kee lafa qabate gaafa aduun ta'e dhihu kaate san haadhaaf abbaa ijoollee teetu fuudhee si fide. Kallacha dhungadhu. Gaafa ati dulloomtee namni sirraa baqate ijoollee kana ol si qabu ta'a. مكس Kanaaf guddisa ilmaanii bakka irraa eegalu akka namtichi jedhee abbaa harkisee gammoojjiin bahee نعم ajjeesuuf hoytanni cuubee mormarra kaahee نعم mucaakii ergana ajjeesuun hin oolle achi na harkisii dhakaa san bira na ibsina ajjeese jedhee. Asis si ajjeesee fi achi si ajjeeseen ta'ee duuti hin ooltu garuu maa dhakaa san filatte abbaa kiyya jedhee. Anatu seenaa isin dhokse malee abbaa kiyya dhakaa san bira ciibsee mormarraa baase. أي Illee guyyaa tokko mucaan kee dhufee morma sirraa baasuun hin oolu guyyaa qiyaamaa isin waluma qabatanii achi isin ajjeesee. Asirraa wanni sii galu karaa gabaabatti wanni namni hubatuu qaba asirraa. Homaa fagoo miti. Hoggama 5, hoggama 10, hoggama 20 booda arguuf jirta waan haadhaaf abbaa kee goote. Jaarsa kana ittaanii mil'isee jaarsadhaan ni bargaree. Jaarsi tokko galeedhaan jaartiin akkam jetti jaartii wayyaa qabdu jedhaan bara haadha warqii saniin jaartii jedhaan. Abbaa leenca saniin jaarsadhaan. Garuu abbamatu akka maletti guddise ta'a tarii. Namni gariin immoo kama gaarii guddifamee guyyaa keessa akka inqilaaba ta'u jira gargaru. Kanaaf guddisa ilmaanii keessatti bu'uurri jalqabaa guduunfaan eegala tarkaanfiin seenaa jijjiiramni jalqabaa bakka irraa eegalu haadhaaf abbaa kee mataa ol qabu haadhaaf abbaa kee gammachiisu akka Abdullah ibn Abbas jedhee namni haadhaaf abbaa biratti huccuu argufe awwaarri isaanitti dhahe rabbiin biratti hin gaafatama deema. الله huccuu argufe emma nafa sawbayhi inda abawayhi namni huccuu isaa argufe awwaarri huccuu sanii haadhaaf abbaa funyaan seenee irraa gaafatama. الله أكبر Man abkaa waalidayhi namni haadhaaf abbaa boochise ilmaantu isa boochisuu ta'a. Birra ummaka haadha keetitti tola ooli ilmaan teetu tola sitti oolaa jecha arabni duraan ofii waliin jedhaa turte. Kanaaf guddisa ilmaanii keessaa seensi almadkharu alawwal keellaan jalqabaa kan namni bira taruu qabu kan namni tarkaanfii bareedaan bira tarkaanfatuu qabu qabxii haadhaaf abbaati. Ani kanan jedha. أيه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا إن شاء الله قاعد تقول تاني دوبا أكم أما شيخني جلن ماتين على بتي طلع أولون أشيتاتي جنما هامتي تقول جل سيفروفا نمني أمو جنما هامتين نمني واهم فتحسن بكلا ونين يجنجرو فتحسا هامت ونين يجنجرو خيرياتي لفرق دي بوست تقول يالله أصو دنيا رأيو تشينجلين سيدوفا دوبا بليان كينيا كابتن التيانو ijoollee ofiitiif tola ooluudhaaf dubartiin abbaa manaa gaarii filattee itti heerumu abbaan manaa ammoo jaarsi dargaggeessi haadha manaa gaarii filatee itti heerumuudha. Ilmoon tuni duuba ni'madha beeke ziinaa duniyaati. Rabbi subhaanahu wa ta'ala قرآن كيستي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل أجل رب سبحانه وتعالى. المال أبيني والبنون إلمان كوني زينة الحياة الدنيا وان جرون دنيا كوني اتنبري الدنيا جدي. حتى رب سبحانه وتعالى سورة على عمران كيستي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واني علمي نما اتبري تفهمي واني علم نما تتولي واني علم نما تتميت اجي علمي نما اتنشاغلمي تكفى زين للناس حب الشهوات فدي جل ديمو كان علم نما تبري تفهمي جدي من النساء علمان إرى والبنين
dubartii fi ilmaan irraa jedhe. Ilmaan kuni raahaa duniyaati. Yoo ati bakka raahaa qabdurraa waa fuuti, yoo ati bakka raahaa qabdu ka gortu taate raahaa duniyaati. Rabbi subhaanahu wa ta'ala yookaan dubartii sii kenna yookaan dhiira sii kenna. لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور جلال ربي سبحانه وتعالى أنقون دتشي في سمي الله هرككية جرا قودك يكيستي أبا في دبرتيك أبا في إيرك النجد إنه ما ملتو قدن ربي إرى ملتو ربي سبحانه وتعالى جباته وما كانته رب ما نكون ربي كنته لا قافة دبت ربي ومن آياته ملتوك يراجل ربي سبحانه وتعالى لبوتي سن إرى دبرتي إسني يقول من أنفسكم أزواجا دبرتي إسن إرى باسي دبرتي سن إرى أمو إلمان إرى ياسي إلمان إرى أمو بنين وحفظة إلمان أكاكيو إرى إسني دوتي سورة ربي سبحانه وتعالى إذن رب ما نكون بيكي ربي وان قدنا وفي اتهمي جد جرى دتي في سمي النبيلة تكو فكاتو كانان أنا تؤمي كوني قدنا كيا أني الله تهو أكي كنجد دوبا كان بيلا تهمي مال قد ilmoo iyyuu isinii kennuun guddina kiyyarraa jedhe ani tokko tahuu akeekuudha wanni rabbiin tokkummaa ofii ragaa itti fidate kun waan jabdu jechuu ni'maa ilmoo dhabuudha nama ilmoon argatintu beeka gagalgalaa ganama garaan isaa guutu rabbi subhaanahu wa ta'ala nama dheebote hunda isaa qardharraa jalqabe rahmata isaatiin du'aayiteen harka rabbitti ol qabatuu kennaan osoo hin taane fadli isaatiin tokkummaa quwaa quduraa isaatiin rabbi subhaanahu wa ta'ala cufa nama ilmoo dheebote rabbi haa kennuuf duuba ilmoo kana laal ilmoo akkana bareeddu kana nama ilmoo dhabeetu beeka ka ilmoo ammoo rabbiin isa waffaqe akkaataa ilmoo itti guddisu wallaahi kanaaf nabiin sallallahu alaihi wasallam ilmoo ofii guddifatuu irraa ilmoo ofii haala gaariirra guddisuu irraa jalqaba irratti haadha manaa gaarii filatuun irra guddaa waan ilmi namaa waffaqamuuti rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keenya haa waffaqu نبي كان صلى الله عليه وسلم حديث كيستي وني أفوري قوس ملكي الرايجير نمني تكويوا أفوريك أباته قوسوت ملكي كيس جرابيك جد سن كيستي المرأة الصالحة دبرتي غاري نمني أرغت هذا منا غاري نمني فوري قوسوت ملكي كيساتك كيس جراجر لما فايرتمو والجار الصالح والله غاري والله قال قال أنا أما بيجي فرنجي تقول دا وني عذبهم نملك بيجي كنا مو رحمة وليك أبا بيك فرنجين يوفا كينيا قباتي قالت نمني تكاموس جلا قالت هل كان ساعتي دي دم إلى مبوده هل كان يرو يربا سنبوده وتكمسي تشيد أجيت رحمة تكسي من قبض إن شاء الله سواتي قباجرات بوليس بالبلد حاجة نتك ومن بيجي كنا مو ولي فوبسا garaa waliif laafa huma waliin godhu ollaan inumaa buna walirraa kenna iddoorraan buna waliif kenna namni ni'maa biyya takka akkuma amma TV keessatti yeroo nuti arginu wanni biyya keenyatti TV'n arginu sun gariin dhugaa nutti hin fakkaatu garuu namni biyyarraa bahee bakka silaa TV'n itti waraabisan dhaqe waaqi'a san arge dhugaa ta'uu gaafa san beeka ni'maa ollaalle ni'maa namni garaa walii laafu ka yoo waan barbaade walii liqeesse walirraa nyaatee walirraa dhugee namni biyya keenyaa barbeeku wal to'ata ganam akkam bultan jedhee warraan akkam bultan jedhee walirra buna walirraa dhugee achiin dabraa bar biyya kanatti waggaa 20 waliin jiraatte osoo kararratti wal argite ollaa ta'uu namaatiin beene jira garuu bar kilaasuma balbaluma qofatu addaan si baasa izan akkuma addaan fagaate akkuma wal quban qabne sanitti rakkoo takkarree waliin baasu osoo ati du'aa jiraatte fira kee ka godina biraa jirutu si birmaata malee kaasii kun du'ateetu taaziyaa teetu sin beeku kanaaf namni ollaa bal'aa qabu namni ollaa gaarii qabu rabbi subhaanahu wa ta'ala milkii isa waffaqee jedhe nabiin rabbi sadaffaa irratti ammoo wal markab namni yaabbii gahaa qabu ka waan yaabbatee galu jechuudha magaalaa bahuudhaaf ka konkolaataan isa hin rakkibne ka fardi isa hin rakkibne ka yaani wanni isa yaabbisu isaaf gahaa ta'e afraffaa irratti ammoo nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mana bal'aa namni qabu jedhan mana ijoollee ofii keessa rafeeffatu ka ofii keessa rafu ka ammoo ijoolleen isaa akka keessummaa yeroo itti dhufte kilaasima takkatti asuma nyaattee asuma kushiinaalleen asumatti immoo nyaanni manni hundi isaa watii Itoophiyaa gaa osoo kilaasii 20 qabaatte manni hundi watii mataa walaakin mana yaani yoo fakkeenyaaf
keessummaalleen dhuftetti raahaa gootu yoo ammoo ijoolleelleen dhuftetti taphattu manuma akkanaa namni bal'aa kana keessa jiraatu nama isa mana isaaf gahu namni keessa jiraatu mana milkii jireenya milkii keessa jiraata izan tokkoffaa irratti almar'atu saaliha dubartii gaariidha dubartii gaarii obboleeyyan islaamaa dubartii gaarii jechuun nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa afuriif dubartii fuudhanii jedhe tokkoffaa irratti lidiinii haa jedhe wanni awwala dubartiin ittiin filatamu amantiin isii akkami nama diinii isii keessatti iimaana isii keessatti zikri rabbi jabeessuu keessatti rabbiin sodaatu keessatti nama akkamitu madaallin awwala kaahamu isa jedhe itti aansi ammoo wali jamaalihaa bareedinna isiillee wali nasabiyaa sanyii isiillee sanyii warri gosti isiin keessaa dhalatte sun namni beeki haadha abbatti baha nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn salam nabi rabbi tattafe sallallahu alaihi wasallam yoga fi sadihina deebiste islaamummaa qabadhaadeen maal inni jennaan namni ilmi maaliif haadhatti bahaa yookaan ammoo maaliif abbatti bahaa jedhen kuni takka lammaffaa ruuhi maali jedhen sadaffaa wanni jannataa warri jannataa nyaanna wala isaan nyaatan maal inni jedhen nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam لقد أخبرنيهن جبريل آنفا جبريل أمو منافي موانا تم نقافة كان هذا سنكيسا تقمال جدي رسول نيان أول ور جنة نياتو نياتا جافي ترو جافي حبجتو ترو قرطمي راتات جدي النبي ربي صلى الله عليه وسلم أكسو ما جدي النبي كان عليه الصلاة والسلام واني علمي سمت أبت واني بيوفي yoo yeroo walirrafan durarratti bishaan ka hormaata haadhaa irraa bahu taate kara maatiitti baha yoo ka kara abbaa irraa bahu taate kara abbaatti baha jedheen idan achitti baha jechuun kun amma maali bifa qofaan itti baha jechuu miti bar yoo abbaan isaa akaakayyuun isaa kunniin warra gaarii warra saalfataa warra naamusa qabu ta'e ilmi gosa baha jechuu gosa san fakkaata jechuu yookaan ammoo saniif gosa filadha jedhe nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam li jamaaliha wa li nasabiha jedhe sanyii isiitiif illee sanyii ammoo gosa homa takka barakaa hin qabne ka biyyuu hundi diinillee irraa dheessu ka duniyaan illee daldalatti illee barakaa hin qabne ka ammoo namni taaziyaa illee itti himanne ka taaziyaa namaan dhufne ummata rabbiin sila ummata halaakuu iddoo ganda kana keessa kaahe jedhee namni irraa baqatu kanneen dhayitee itti soddaamte gaattillee ilmuun keellee maaliif akkasana ta'e ufin ajiifatte jechuu kanaaf itti aansee ammoo walimaalihaa qabeenya isiitiif illee rasuuli sallallahu alaihi wasallam dubartiin ni fuudhamte sababoolee ittiin dubartiin fuudhamtu kana himee nabiin kenna dhumarratti ammoo kun hundinuu yoo diin isiin qabaatte fadfar bizaati diin jedhe dubartii duniyaa qabdu dubartii gaarii filadhu jedhe nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam kanaaf dubartii gaarii filatuun dubartiin gaariin dubartii akkanaa taana nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafatanii dubartiin gaariin dubartii akkamii jennaan dubartii yoo ati itti haasofte jedhan yoo ati irraa aarte haga si gammachiiftutti hin rafne jedhan si gammachiisu jechuun yoo ati yoo isin kasi dallansiistu taate akkanumattu sabu malee yoo atu aartu taate harka ufii harka isaa irra keettee jedhan haadhihi yadii biyadik harki kiyya kuni harka kee keessa jira ani hin bulu jetti jedhan haga atin dhiifama naa gootutti ni jira gaamu yookaan dhiirru kadhatu mala beek jettee dubartii akkanaa tana jedhan dubartiin jannata keessatti isin waliin deemtu sallallahu alaihi wasallam kanaaf ilmoon kuni waan haati irra turte san waan haadha abbaa caala beeki abbaan qotee alaa galaami yoo mujrimallee abbaan ta'e waan yeroo magalu heebaa waan manatti qabuuf akkuma ilmaa san ta'a yoo gaariillee ta'e ilmi akkuma abbaa san ta'a walaakinnahu irra heddumminatti ilmi eenyutti baha ilmi amala haadhaa barata yoo haati gaarii taate ilmillee akkasuma ta'a kanaaf nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartii diinii filadhaa jedhe maaliif duniyaan gaafa isin manguddoonte irraa baduun mala yookaan haadisa wayitiin irraa baduun mala nasabni isii sunillee gosti isii sunillee hundaan sababaa hin ta'u yookaan ammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayyi jedhame inni irraa dhalatu kun yookaan gaarii ta'uu mala ati ammoo kan hunda madaaltu osoo hin taane dubartii gaarii filadhu jedhe ilmoon keellee waan haati kee hojjettu kana waan haati tee hojjettu kanatu isaaf akkas fakkaataadhaan guyyaa tokko Ammaar Umarul Faaruq karaa waliin deemaa jirra ijoolleen beeki waan marka isammoo uma dhugaa takka uma yaani
biyya faranjii kanatti ijoolleen soba kana hin beekan waan argan kana dhugama sehan isaan keessattuu yoo guddatan numa beekanii garuu ammoo daa'imummaatti waan argan kana dhugama sehan biyya faranjiititti fakkeenyaaf amma namni saree kana wanni hin sehu sareen kun nama jala deemti bar malee haadha jalatti hin argitu xuuxullaa xixiqqoo tanneen haadha jalatti hin argitu mucaan osoo karaa waliin deemaa jiru dubartiin makiinaan saree qabattee deemti dubartii wahii amma saree isiin qabattee deemaa jirti sareen kun uttaalee makiinaa jalatti achi bahe karaa makiinaa irratti isii dura achi bahe dubartiin tun saree kanaas harkiftee saree kanaan lolti ni loltiin qajeelumatti loltiin akka waan bar afaan isii beeytuutitti maaliif konkolaataa jala seentaa maaliif ganna dhiiftee beeki wanni kun waan dhugaa nutti hin fakkaatu walaakin namni biyya faranjii jiru faranjiin sareeyyuu isaanii yoo balleesse sa'aatii tokko bira ta'anitti haasa'an akka waan bar sareen kun waa beeku maalumaaf akkana gooti jedhanii ni bara maaliif karaa irratti baata maana dura fiida maana na duubatti haftanii itti haasa'an ammoo haqiiqatti sareen sun subhaanallah akka waan ishaaraa yookaan rabbiin waa hubachiisu numa hubata sareen duuba teettee loltiin konkolaataa jala osoo seentee akkam taataa maaliif na dura uttaalta jettee akkanatti shukkuumtee morma isaa kana qaqqabdee sossobdee loltiin inni loltiin ammaaramma asii achi ilaalaa jira baaba laalii naan jedhe maali jedheen maamaan isii akkatti beebii isiitiin lolattu mee laalii naan jedhe maamaan akkatti beebii lolaa jirtu laalii naan jedhe yaani mucaan maal siha dubartii matana haadhuma saree kanaa siha dhugamaan yaani wama dubartiin tuni saree san argamsiifte sehe saree kana daa'ima dubartii sanii sehe maamaa baaba laalii akkatti maamaa isee akkatti lolaani jirtu hundi saree isiitiin akka lolaa jirtu baaba laalii naan jedhe barra sareen kuni barra maamaa biraa qabaa jennaan lakki isaan yeroo hundaa warri faranjiidha maamatu duuba deema malee maamaan biraan jirtu bar maamaa dubartii batana saata waliin deemtu sana waan saree kana agarsiiftu se'a so maal jechuu barbaade ijoollee waan asii zaahira irratti achi ilaaltu kana osoo hin guddatin dura waan kana hunda dhugama seeti osoo ati jahannamillee kun jahannamitti waraqaa itti mul'ifte dhugama jahannam seetee irraa sodaatti osoo ati jannataallee jettee ibidda diimaa kanatti mul'iste Sheikh Ibsaan